Magaalaa Finfinneetti xiyyeeffannoo qonna magaalaaf kennameen wayita ammaa kana hojiin kun magaalichatti sadarkaa teekinooloojiin deeggaramuurra dhaqqabeera. Bakki namatti argame kun kutaa magaalaa Qirqos mana barumsa Abiyoo Qirsi sadarkaa lammaffaa keessatti. Egaa dallaa mana barumsaa kana keessatti dhaabbanni Itiyooliif jedhamu kutaa magaalaa Qirqos waliin ta'uun teekinooloojiiwwan haayidroofonikii fi eeroofonik jedhamuun deeggaramuun kuduraalee fi muduraalee garaagaraa oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan kunis akkamitti hojjetu maali kan jedhu itti gaafatamtuun waajjira qonnaan bulaaf misooma qonna magaalaa Qirqos Aadde Balaxee Tasammaa akka ittaanutti nu daawwachiisu. Teekinooloojiin kun biyyeen aladha. Amma akkuma agartan kun biyyee sinitti fakkaata garuu nyaata madaalawaa biqiltuu kana biqilchuu danda'utu asirratti godhame malee kun biyyee miti. Iddoon amma jirru kun bakka itti biqiltuu danfisanidha. Biqiltuun achitti guyyaa 7 amma 10 ture suni gara kana dhufa. Gara kana gaafa dhufu tirichuma sanaan dhufa. Asii torbee 2 amma torbee 3 hin ga'a jechuudha. Walii gala ji'a tokko as keessa tura. Biqilaan achitti dhaabbate sun gara kana ji'a tokko booda gara kana dhufa. Gaafa gara kana dhufu kan argitu sun sheesila kana keessa dhaabnee turre akkasitti dhufteeti kanarra dhaabbatti jechuudha. Kana keessa dhaabbatteeti kana keessa dhaabbata. Kasitti kana keessa dhaabbata. Teekinooloojiiwwan kunis daandii qilleensa Itoophiyaatti xiyyaara balaliisuun tajaajilaa kan jiran hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Itiyooliif Kaapiteen Muniir Mohammad biyya Singaapoor irraa muuxannoo kana gara kana fiduu himan. ሲንጋፖር በመሄድ ከተማው ስጎበኝ ሩፍቶፕ ላይ gara Singaappooritti maleen ture gara sana yeroon deemetti magaala sana yeroon daawwadhu baaxiiwwan babal'aa irratti qonna kana arge anis kaayyoo mootummaan qabate sana keessatti ga'ee koo baahachuuf qonnaa teekinooloojiin deeggarame kana gara biyya kootti fiduun qaba jedheen hinaaffaa gaarii qabadhe amma kunoo sadarkaa kana geenyerra akkuma argitan oomisha qulqullina qabu oomishuu irratti argamna faayidaa teekinooloojii kana hawaasa hubachiisuun babal'isuufis kutaa magaalaa Qirqos waliin hojjetaa jirra. Hojii kana babal'isee akka hojjetuuf xiyyeeffannoo mootummaan damee teekinooloojiif kenneen Itoophiyaa dijitaalessuuf qabate ka'umsa guddaa akka isaaf ta'e sima Kaapiteen Muniir Mohammad. ወደዚህ ቴክኖሎጂ የመጣ ነው የመንግስት ያወጣው ስትራቴጂ gara teekinooloojii kana kan dhufne tarsiimoo dijitaalaa bara 2025 mootummaan baasee 4 keessaa tokko damee qonnaa ture. Dhaabbanni keenyas teekinooloojiitti fayyadamuun dhaadannoo qabeenya xiqqaan oomisha baay'ee oomishuu jedhu qabannee hojiitti seenne. Kanaanis teempireechara irraa eegalee waan kuduraa fi muduraa dirree kana keessatti argaman maraaf barbaachisu haala saayinsiin jedhuun ragaan onlaayiniin karaa seensariitiin walitti qabamuun appilikeeshinii kanaaf qopheeffanne irratti ergina. Nuti saaluma appilikeeshiniin nu ajajuu fi saayinsiin jedhuun kunuunsina. Fakkeenyaaf yoo ho'i dabale maashina kaasnee hir'ifna. pH ifa bishaan kan biroos karuma kanaan to'annee tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Teekinooloojiin kunis waggaa guutuu oomisha oomishuu kan dandeessisu oomisha qulqullina qabuu fi fayyaa namaatiif filatamaa ta'e dachaan dabaluuf kan gargaaru ta'uu kan himan immoo itti gaafatamtuu waajjira qonnaan bulaa misooma qonna magaalaa kutaa magaalaa Qirqos Aadde Balaxee Tasammaati. Teekinooloojii kana waan baay'eetu adda isa godha. Tokkoffaa iddoo dhiphaa irratti oomisha dachaan dabaluun oomisha waggaa guutuu oomishuun adda isa godha. Nyaata madaalamaa fayyaa dhala namaadhaaf bu'aa qabeessa ta'e oomishuudha. Bara 2022 kan geenyu yoo kana oomishne biyyoota addunyaa wajjin dorgomuu dandeenya jennee waan qabannee jirruuf isaafis faayidaa guddaa qaba. Biqilaan yeroo gannaallee waqtii barbaadullee bona kan hin barbaanne jira, ganna kan hin barbaanne jira biqilaan gosa garaagaraa jechuudha. As keessatti garuu biqilaan waqtii barbaadu hin jiru.